ashama harka fuun ilmaan Oromoo idil addunyaa gubbatti argamtan hundi keessanuu akkam jirtu naa qabdu jecha hardhaan tana biyya Jarmaniitti argamna magaalaa Nuuramberg simannaa xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammadiif qeerroon hedduun iddoo kanatti argamu namoota muraasa isiniif dubbisuuf yaalii hingodha kootu gamaa mee akkam nagaa qabdaa maaliif iddoo kana dhufte akkam nagaa si galatoomiin affeeruu keetii fi walama fi wanni hedduu kan dhufneef walama fi dhufne lamaan tokko obbo Jawaar waan asitti argamuuf simannaa isaatii fi lammaffaa ammoo tuyyuu deeggarsa OMN'tii fi kanarratti asitti argamne jechuudha. Akkasuma akkuma beekamu xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad filannoo irratti inni hirmaadha jedhee inni injifata jettee yaadda? Obbo xiinxalaa siyaasaati Jawaar Mohammad filannoo kanarratti inni hirmaadha jedhee kana ammoo tuyyuu akka inni injifatu dhibbaan dhibbatti beekna jechuudha. Galatoom. Oromoon biyya Jarmanii fi akkasumas dachii Awurooppaa gubbaa jiran hundi isaaniitu iddoo kanatti argamanii jiru mee qeerroo tokko asitti isinii dubbisa maqaan keenyu maaliif iddoo kanatti argamte? yaa maqaan kiyya Gammachiis Jundi Sheekoo jedhama asumaanis obboleessa Amiin Jundiiti yaa obboleessa illee asoo ta'uu baanne homaanatti hin ulfaatu ture waan asitti argamneef qophii Jawaar Mohammadi haala gaariidhaan akka gaariitti adeemsifamaa jira gammachuu hedduu qabna kanaan ga'uu isaatii fi hedduu galatoomfanna dhaamsi biraa ammoo kan dabarsu ilmaan Oromoo garaaf jedhanii mallaqaaf jedhanii tiniiniin dhiiga ilmaan Oromoo waggaa meeqarraa ka'eetiin dhangala'aa jiru warri gurguratu kanarraa ammoo abbaa keenyas ta'e obboleessa keenya haadhas keenyas ta'e jechuudha akka hin deeggarre beekuu qabanii dhaamsi kiyya kanumaa galatoomaa inni. I think yaanni dabarfatuu barbaadu Jawaar doorsisuun lammaafaa doorsisuun yookaan immoo adde xayyibaafaa doorsisuun oppiidiyoon amma dullattiin kaatee ilaalcha amma isin ittiin deemaa jirtu kun maddamarii fi biltsiginnaan amma abiyyi nurra oofu kun kaayoo Oromoodhaa gurguratu kaayoo Oromoo qabsoo Oromoo qeerroo kaleessaa isa caaltu tan isaanuu qabdee markaba caccabduu irraa gara masaraa Minilik ol fidde tana ganuudha sangananiiti ummata Oromoo ammallee diina jala deebisuuf ilaalchi amma inni ittiin deemaa jiru kun abadan nu hin taane Jawaar nuti osoo nu hundi dhumne inni tokkochi nu jiraate ni barbaanna isa doorsisuun inuma hin taane ni hinjifata Jawaar dhibbaa dhibbatti Jawaar sappoorti goona yaada kiyya asirratti mee wanni an si gaafadhu ummanni Oromoo yeroo qabsoo kana qeerroon 5,000 ol itti wareegame obbo Lammaa Magarsaa akka nu ceesisuuf amaanaa itti kenne obbo Lammaan akkuma gaaf dura amaanaa uummata Oromoo hin nyaadhu jedhee wayyaanee fuuldura dhaabbatee hardhas kaleessuma namti osoo ofii isaatii muummicha ministeeraa ta'uu danda'u namtichi inni carraa kenneef Dr. Abiy Ahmad isuma faana galagaree isuma faana deebi'ee sirna durii sirna abbootii keenya fixaa ba'e Oromoo irratti leellisa ahadaawi waan jedhu fidaa jira mee dhaamsi yaalii waa'ee fakkeenya aangorraa dhiibamuu Lammaa Magarsaa aangorraa dhiibamuu adde Xayyibaa ilaalchisee waan gabaabaa waan sitti dhagahame akkasuma ammallee yaalii ajjechaa Jawaar irratti gaggeeffame ilaalchisee mee yaadi gaafa deeqaa takkatti hedduu nama dhagayama ani kana nama akkanaa takkumaa hin garre akka Abiyyi Ahmad kana nama qorii keessaa nyaate udaanu jechu nama isa fuudhee afoo ol baase ajjeesuuf yookaan ammoo nama isatti gargalu an takkaa hin agarre kana Oromoo keessa namni akkanaa hin jiru namni nama afaaniin bakka walgayiitti jaala kiyya ka qabsoo jecha bakka adda addaatti sekereetii isaatii haa taatu warra quuqama sabaa qabu rakkoo irra oofuun Jawaaris taatu Lammaa ilaalchi amma jarri inni jaraa qabu ka paartii walitti biltsiginnaa jedhanii waan hin taane jala uummata Oromoo galchuu barbaadan kun abadan inuma hin ta'u annama akkanaa takkaa'uu hin agarree nama reeffa du'aa lafaa ol kaasee ka waggaa meeqa dura du'e waggaa 100 fi meeqa dura du'e ol kaasee nutti faarsu reeffa isaa deebisee dhaabuu barbaadu kana abadan mee Abiy Ahmad jecha tokkoon ibsi Abiy Ahmad daawon kanaanin ibsa Abiy daawon galata malfadha maqaan keenyu maqaan kiyya Mahmuudin jedhama gaafi mammati gaafate kana deebisuudhaaf yaada
adeemsa Abiyyi Ahmad itti deemu adeemsa ifaa bilisa eenyufiyyuu ifaa adeemsa Tarsiimoo Minilik irraa du'e ka Haile Sillaaseen irraa du'e Itoophiyaa takkittiin har'a Abiyyi Ahmad faarsu Itoophiyaa Haile Sillaasee ta'uu ifa gala Itoophiyaa guddittiin inni jedhu Itoophiyaa kaanii dukkana turte Itoophiyaa kaanirraa harma muraa turan Itoophiyaa kaanirraa harka muraa turan ta amantii takka faarsitu har'as dhaadhessuu isaa agarra kan ammoo ummanni Oromoo tasuma ka fudhatu tokkollee hin jiru. Mee Abiyyi Ahmad jecha tokkoon ibsi. Abiyyi Ahmad jecha tokko yoo ibsinu hordoftoota nafxanyaa jechuu ni dandeenya yookaan nama aayidiyooloojii Minilik irraa du'e galmaan gahuudhaaf deemudha. Wanni uummata keenyaa dhaamuu barbaannu. Abiyyi Ahmad OPDO kaleessa ijaa fi gurra diinaa taatee qeensalmaan Oromoo irraa guuraa turte ta'uu eenyufuu ifa gala namni hunduu ni beeka. OPDO'n carraa tokkotti fayyadamuu ka dadhabde kasiin argatte uummata kaleessa qeensa guuraa ture har'a ummanni kun jala hiriiree waliin ceena jedhee amaanaa inni itti kenne tokkoffaa nama lubbuu isaa baraare gaafa rakkiiloo waraanni itti dhufe doorsisuun ummata Oromoo doorsisuudha. Kana dhaloonni akka gaariitti beeka. Waan Wallagga keessatti dalagamu Arsii keessa wanni dalagamu ifa kaan Arsii Wallagga ajjeeseedhaan ka Wallagga Arsii ajjeeseedhaan warra Finfinneetti ilmaan Oromoo dhiiga xuuxaa jiru qaaman beekamne jechuun tooftaa OPDO Magarsaatiif maal dhaam? Lammaa Magarsaa in uggurame ukkaanfamee ture. Maal dhaamtaaf? Wanni dhaamnuuf lammaa ummata inni argu kana ummata isin agartan kana ka biyya keessas ka biyya alas isin duuba jira akkuma kaleessa TPLF dura dhaabattanii lubbuu teessa wareegdan har'as wareegatii ashaagiree dhabamsiisaa jechuun barbaadaa galatu. Muktaar Gannaan jedhama. Ani kutaa isanirraa as dhufe amma nu sappoortii obbo Jawaar Mohaammed godhuufin as iddoo kanatti argamne. Ani ilmaan Oromoo addunyaarra jirtuuf dhaamsi an qabu nuti kaleessas tokko siyaasni Dr. Abiy Ahmad ittiin deemu isaafuun galle siyaasni mataa isaatiif. Nuti gurbaa waariyoo daawun jedhe san irraa jalqabne hanga Fayyisaa Leelisaatitti wanta qabsoofneef inuun beeku inni. Nuti lafa teennan kennu lafee teennan kenninu. Har'a nafxanyaa kalee duutee mallas lafatti gadi ajjeesetiin hin jedhe inni nurratti ol kaasee faarsee onnee itti godhe. Onnee isiisan nuti cabsuuf kutanneetiin hin jirra hin cabdille immoo rabbi nu gargaara. Inshaallah uf duratti deemna. Mee Abiyyi jecha tokkoon ibsime. Dr. Abiyyiin dukkanti sitti buute jennaan. Jecha tokkoon ibsi. Jechi ani isa ibsuuni ijji si jaamte yoo deebite gara uummata Oromoo deebi. Yookaan akka kanaan ijji tante si buruuti jennaan. Galatoom. Kan hordofaa jirtan kun Oraazii Intarteeyiment Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii wajjin ta'uun kan isiniif dabarsu haddaan tana iddoon nuti itti argamnu simannaa xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed biyya Jarmaniiti. Qeerroon kumaatamaan lakkaa'aman iddoo kanatti ba'anii obbo Jawaar simachaa jiru argamanii jiru. Waan nama ajaa'ibuun galmii jalqaba qabame nama qabachuu waan hin danda'iniif amma gara galma biraatti imalaa jirra. Turtiin keessan Oraazii Intarteeyiment akkasumas Oromiyaa Miidiyaa Neetwork wajjin haa ta'u jechuu barbaanna. Nagaarra tura.